Biyyi kee eessa yoo ittiin jedhanii Oromiyaadha jedha. Inni kaan Habashoonni nu qooduuf kan itti fayyadamanidha waan jedhuufi himachuu hin barbaadu. Obomboleettii 22 Asoosama dheeraa barreessaan Natnaaboon Nagaasaa Waaqjiraa Abukaatoo fi Gorsaa Seeraa Seenessaan Abbaa Seenaa Arsadee Obomboleettii 22 Kuutaa 38ffaa Kuutaa 37ffaa keessatti caaltuun koodii akaakayyuu ishee irraa fudhatteen ulaa isheen bante akkamittiin akka gadi buutee fi sana booda bakka ajaa'ibaa fi meeshaa jabanaa adda addaa waan agarte hundaa keessumoota ishee keessummeessan waliin nutti himaa turte. Sana booda gaafa deebitu akaakayyuun ishee boqochuu fi maanguddootatti himtee maanguddooti uummatatti himuu isaanii dhageenyeerra. Kutaan itti aanu maal ta'e na laataa? Kuutaa 38ffaa waliin haa hordofnu. Guyyaa lama booda sirni owwaalcha isaanii raawwate. Sirni owwaalchaa kun kan mootii biyya tokkoo caalaa addunyaa mararraa namni waamamuu hin oolle. Adii, gurraacha, Arabaa, Hindii kan hafe hin jiru. Caaltuun waan ta'aa jiru hubachuu dadhabde. Uummanni kun marti owwaalcha isaaniirratti akkamittiin argamuu danda'e? Hibboo isheetti ta'e. Eenyutu waame? Akkamitti beekanii? Hiikoon icciitii isheetti himame hanga kana fagaata jettee gonkuma hin yaanne. Bakka baay'eetti barraaqaa agarteetti. Sirna owwaalchaayyuu hiriyoota isaa waliin ta'ee maanguddoota biyyaa qabatee kan qindeessaa jiru ta'uu hubatte. Bijigaan illee isaan faana jira. Bijigaan eenyudha? Bakka hojiitti hojjetaa guyyaa fakkaatu malee haasaan isaa nama ajaa'iba. Eeyyee duraaniyyuu ishee ajaa'ibaa ture. Battala dhukkubsattetti kan mana qorichaatti ishee geesse barraaqaadha. Erga fayyite illee Finfinnee keessa osoo oolte hin buliin akka biyyatti galtee boqottu kan gorsaa fi jajjabeessaa ture barraaqaadha. Maaliif laataa? Dhalootaan illee naannoo ishee kana miti. Inni kan dhalate dhiya Oromiyaa Boojii magaalaa Biilaa jedhamtu keessatti. Biyyi kee eessa yoo ittiin jedhanii Oromiyaadha jedha. Inni kaan Habashoonni nu qooduuf kan itti fayyadamanidha waan jedhuufi himachuu hin barbaadu. Har'a garuu madda walaabuu keessatti sirna owwaalcha akaakayyuu caaltuu qindeessaa jira. Inni eenyu? Hiriyooti isaa hoo? Gaazexeessitoonni sirna owwaalchaa kana waraabaa jiran eessaa dhufanii? Warra adii keessaa kan waraabaa jiran illee guutaniiru. Awwaalli akaakayyuu caaltuu maaliif hanga kana barbaadame? Seenaa maalii of keessaa qabaa? Caaltuun illee. Akaakayyuun koo waan garaasaa keessa jiruu fi beeku erga natti himee booda furtuu icciitii jedhamee keessumaa kan duraan na dhoksee ture erga natti hime anis dhaqee arguu koo erga mirkaneeffatee booda akkas naan jedhee ture.
lubbuun isaa ba'uu fi daqiiqaa muraasni qofti bakka haftetti. Intala koo, ani ergaa abbootii keenyaa si biraan ga'eera. Osoo dhaloota har'aatti hin dabarsiin du'eera ta'ee ekeraan kiyya boqonnaa malee hafti ture. Du'a saree ta'a ture. 2 miti 10 du'uu ta'a ture. Osoon icciitii guddaa kana baadhee amma gaafa guyyaa isaa ga'utti dhoksee hin tarsiifne ta'eeti. Osoon abbaa garaa ta'ee nyaapha bulee ka'ee na marsaa tureef kenneera ta'eeti. Biyya lafaatti jireenya hinaafsisaa jiraachuu danda'an ture. Egeraan koo garuu nagaadhaan hin boqotu. Silaa lafeen Taaddasaa Birruu na waraana ture. Dhiigni Maammoo Mazammir dhangala'e galaana ta'ee na liqimsa ture. Nyaaphi haadholii fi abbootii keenya sababa walga'ii jedhuun manaa waamte. Akka nama saawwa yookaan loolli immoo waraanuu karaa qalloo keessa hiriiraan akka darban ajajjee dubartootarraa harma dhiirotarraa immoo harka cirtee dhiiga Oromootaa gara laafina tokko malee lolaafte. Dhiigni akka lolaa gannaa warra diinaan dhangala'e suni na hin gaafatu. Calanqoo irratti ijoolleen arfan qalloo dhumanoo dhiigni isaanii ba'a Oromiyaatti lola'e na liqimsa yookaan na fudhata ture, na gaafata ture. Gaarreewwan Oromiyaa bahaa keessatti akkamittiin akka uumaman beektaa? Ittiin jedhanii irra deebi'anii. Gaarreewwan Oromiyaa bahaa keessatti argaman sun akkamitti akka uumaman beektaa? Battala dhiigni ilmaan Oromoo calanqootti dhangala'eetti lafi sirbe ni tatarsa'e. Guyyaa kanaa kaasee tulluu fi dacheenati Oromiyaa bahaatti agartu sun uumame. Duraan lafa diriiraa ture jedhanii itti fufaniis osoon karaarraa goreera ta'ee dhiigni Elemoo Qilxuufaa, dhiigni Oromoota jaarraa tokko oliif dhangala'aa turee fi jiru gogaatti na hambisa ture. Haati carra qabeettiidha. Kunoo icciitiin kun akka ifa ba'u hanga maanguddoo biyyaan sitti himamutti qabdee akka keessuuf filatamuu keef carraa guddaa Oromootarraa siif kenname ta'uu beeki. Dhiiga gootowwan Oromoo wareegamanii yaadadhu. Jecha Taaddasaa Birruufaa kudhaammadhu. Gocha Haajii Adabsaa Addoofaa yaadadhu. Maammoo Mazammir gaafa fannifamuuf deemu carraa xumuraa dubbachuuf argateeni. Isin dhiiga koo dhangalaasuu dandeessu. Dhalooti Oromoo borii gumaa koo baasa. Isaaniin jedhee ture. Gumaa isaa baasuu kan dandeenyu tokkummaa yoo qabaanneedha. Walii galan alaa galoo akkuma jedhamu yoo walii galleedha. Oromoon abaarsa maalii qaba laata kan jedhan jiru. Eeyyee namoota baay'een akkas jedhu. Abaarsi jiraa fi hin jiru kan hiiku icciitii ammasitti kenname kanaadha. Icciitii guddaan isa ammasitti kennameedha. Icciitii kun bakka lama kaa'ameera. Isa ammasitti himameen alaa kan jiru bakka seena qabeessaa fi dhiigni Oromootaa hedduu dhangala'e turetti kan owwaalame biraan jira. Icciitiin lamaanuu tokko yoo ta'uu baatellee kan wal deeggaruudha.
kan himamuu qabu garuu al tokkooni guyyaa tokkooni. Kanaafis ulaagaa barbaachisu sitti himeera. Maanguddoonni kana beekanis jiru. Maanguddooleen kun sadii qofatu lubbuun jira. Warra ati amma agartu kana keessa miti maanguddoon kuni. Nama muraasatu isaan beeka hin mul'atanii. Amma ani dirqama koo waanan ba'eef du'a gootaan du'e gammachuudhaani. Namni du'aan ka'ee akka kana humna godhatee yeroo haasa'u maal sitti fakkaata? Ayyaana Oromootaatu na waliin jira. Anis guyyaa icciitiin kun ba'u gammachuu dachee Oromiyaa gubbaatti ta'u biyya lafaarra jiraadhee ijaan arguu baadhusi. Lubbuun koo guyyaa sana ni bohaarti. Dhaloonni ammaa garuu ija isaan akka argu dhugaan siif ba'a. Nagaatti isheedhaan jedhanii akka nama gabaa deemuutti kolfaa boqotanii. Caaltuun raajii kana osoo yaadaa jirtuu barraaqaa bira geesse. Osoo darbaa jirtuu afaan Ingiliffaan gaazexeessaa adii tokko waliin gaaffiif deebii yookaan intarviiyuu kennaa jiraachuusaa agarte. Dhaabbattee Ingiliffaasaa dhaggeeffatte nama biyya faranjii jiraataa ture caala. Akka warra adiitti haasaa loqodisaa kabiraadha. Gaaffiin duraan caaltuun barraaqaa irratti qabdu deebi'ee sammuu isheetti dhufe. Barraaqaan eenyu? Irra deebi'ee ishee ajaa'ibe. Durumaan ishee eeguuf ramadamee kan ture isheetti fakkaate. Akaakayyuun ishee icciitii kana eeguufi kan si file ana qofa miti. Maanguddoon sadanii afanis waan si filaniifi bakka turtetti bakka hojii keetti qorannoon sirratti adeemsifamaa ture kan jedhan yaadatte. Barraaqaan na basaasaa ture moo ilma maanguddoota jedhaman keessaa isa tokko? Gaaffii deebiin erganne isheetti ta'e. Akkuma armaan olitti dhaga'aa turtanii sirna awwaalchaa akaakayyuu caaltuu irratti namni mucaa namaa jedhamu dachee biyya lafaa kanarra jiru hin hafne. Warri Hindii, Adiinii, Arabni, Gurraachi kan hafe hin jiru. Kun hundumtuu ishee ajaa'ibaa ture. Akaakayyuun ishees erga isheen koodii sanaan lafa jala gabbuutee waan adda addaa argitee dhuftee booddee icciitii jiru arguu ishee iddii mirkaneeffatanii booddee icciitii kana akka qabduu fi kaadhimamuu ishee icciitiin kun bakka lama jiraachuu kanas maanguddoota sadii qofatu kan beekan ta'uu guyyaanni uummata Oromoo fi itti ibsamus isaaniin kan murtaa'u ta'uu isheenis akka isaan bu'aa ba'ii keessa darbanii eeganii ishee harkaan ga'anii isheenis amma guyyaa gaafa adda bahutti akka kunuunsitu otoo itti himaa jiranii yaadaan osoo deemtuu kana yaadaa osoo deemtuu barraaqaa booruu bira geesse. Barraaqaan sirna awwaalchaa sana irratti afaan Ingiliffaan yeroo haasa'uu fi loqoda Ingiliffaasaa dhaabattee dhaggeeffattee ajaa'ibsiifachaa turte. Barraaqaan shakkite. Barraaqaan akka hojjetaa humnaatti isaan biratti ramadamee jira. Garuu gochaan isaa duraanuu ishee ajaa'iba ture. Amma immoo sirna awwaalcha akaakayyuu ishee kan qindeessaa jiru isa afaan Ingiliffaan haasa'u gaafa dhageessu barraaqaan eenyu na basaasaa ture maanguddoota sanatti ergee ilma isaaniiti gaaffii hiikoo dhabetu sammuu ishee keessa naanna'aa jira. Kutaan itti aanu maal ta'inna laataa? Guyyaa 2 booda walitti deebina.